qabxiin lammaffaa fi inni dhumaa maaliif nagaa dhabne kan jedhuuf safuutu cabe. Na wajji jirtu hundi keessaniyyuu qabxiin lammaffaa maalidha? Safuutu cabe. Sirni hin jiru. Naamusni hin jiru. Oromoon safuu isaa hin dhiise. Sabni aadaa isaa ni dhiise. Namoonni safuu akka duubatti hafummaatti ilaalan, akka waaqeffannaa birootti ilaalan, akka waan hin taane raawwachuutti ilaalan, warri hubannoo hin qabne akka waan waaqa alagaatiif bitamuutitti jalaa lakkaa'anii safuutu cabee jira. Safuu akaakuu sadiitu jira akka Oromootti. Inni tokko safuu waaqaati. Safuu waaqaa hariiroo namnii fi waaqni qabu kan hoogganu yoo ta'u, safuun lammataa ammoo safuun namaati. Safuun namaa ammoo hariiroo namnii fi namni waliinii isaatiin qabu kan hoogganudha. Safuun inni sadaffaa safuu uumamaati. Safuun uumamaa ammoo hariiroo namnii fi uumamni waliin hoogganu qabu seera hoogganudha. Amma safuun sadan kun caban. Mee safuu waaqaa laal. Waaqa wajjin hariiroo nagaa qabna. Waaqa fuulduratti nuti eenyu? Onneen keenya maal fakkaata? Keessi keenya maal fakkaata? Moo afaanuma mi'aawudha? Moo uffatuma miidhagfachuudha? Moo fakkeessuudha? Moo qulqullinaan akkaataa Waaqayyoon jiraatutti akka Daawit warra garaa taliidha jedhamnee leemmoo garaa taliidha kan jedhame Waaqayyoodhaan filatamnee jirra moo kami? Moo akkuma Eeliyaaf dhaabbii keenya bareessinee sochii keenya bareessinee qoma keenya dhiibnee babbareennee mul'achuudhaan ala waa'ee kan hin baasne warra zayitni nuu dafuu hin dandeenyedha. Warra dibaan Waaqayyo nuu dafuu hin dandeenyedha. Ufaa gaafannu. Waaqni otoo hoogganaa barbaade nu eessa jirra? Waaqni otoo tajaajilaa barbaade eessa jirra? Waaqni yoo barsiisaa barbaade eessa jirra? Waaqni faarfataa yoo barbaade eessa jirra? Waaqni dallaa mana kiristaanaa kan ijaaru yoo barbaade nu eessa jirra? Waaqni luba yoo barbaade paappaatti yoo barbaade eessa jirra? Akka Daawit garaa taliidha. Innumtuu ni jedhaa bara faarfannoo 50 yaa Waaqa onnee qulqulluu naa uumii jedhaa. Argaa jirtu. Onnee qulqulluu safuudhaan bitamu. Daawit mee maaltu isa dirqisiise? Gammoojjii sana keessatti hoolaa yoo eegu, leenci hoolaa isaa nyaachuudhaaf yoo dhufu afaan leencati hoolota akka butatu kan isa taasise safuudha malee wanti biraa jira. Namni isa arge jira. Namni isa gaafatu jira. Garuu safuu waaqati kaa. Waaqni nama argaa. Argaa jirtu. Waaqni argaa jechuun bar safuudha. Waaqa sodaachuun safuudha. Namni bara keenyaa garuu akkana ta'e faarfannoo 72 yookaan 73 lakkoofsa 9 irraa eegalaa tuuraala. Afaaniin bantii waaqaa bira ni ga'uu jedha. Arrabni isaanis biyya lafaa waliin ga'aa jedha. Afaan isaaniitti eessa ga'u? Bantii waaqaa bira ga'u. Arrabni isaanii biyya lafaa waliin ga'a. Barri kuni bara miidiyaati. Arrabni keenya akkuma feenetti tarsaaneetu bannaa biyya lafaa waliin ga'a. Akkuma feenetti dheerechina biyya lafaa waliin ga'a. Waa Facebook yoo bantan, waa TV yoo bantan, warra safuu cabsee akka fedhetti burgaafatutu waa hunda to'ate. Warra safuu cabsee akka fedhetti haasawutu arrabni isaa dachii kana hundayyuu waliin ga'e. Warri kuni afaan isaanii bantii waaqaa birayyuu ni ga'a. Akkam akkam keessa ba'anii bantii waaqaa moo? Waaqatti qoosaa jiru moo akkam waansaa? Bantii waaqaa bira. Marree galma qulqullinaatti baachaa jiru miti. Marree taabota fuulduratti baachaa jiru miti. Marree dhaddacha Waaqayyoo fuulduratti baacaa jiru miti. Marree bakka hafuurri qulqulluun ni argama jedhamutti miti kan isaan baacaa jiranii. Marree isaan hangoo Waaqayyo qabatanii otoo jiranuu miti. Kataa kanaan kan deddeebi'aa jiranii. Arrabni isaanii dhugumatti bantii waaqaa bira ga'a. Itti aansuudhaan lakkoofsa 11 irratti isaan immoo Waaqayyo akkamitti beekuu danda'aree jedhu. Jadi kun dhagaa jirtu Waaqayyo maal beekaa jiru na dhagaa jirtu hundi keessan waan isaaniif obsee fi bar akka isaan ajjeessu barbaadu akka bakakkaatti buusu barbaadu akka isaan balleessu barbaadu maal barbaadamne Waaqayyo jedhu eessatti beekaa beekumsi Waaqayyo bira ni jiraayi isa bira waa beekuun ni jiraayi Waaqa bira akkuma wallaalatti ilaalle bira jiran safuun cabee beekaan nu hiikaa. Hubannoo kan qabu nu hiikaa. Mana keenyatti Waaqni nu argu akka feene yoo goone hiyyeessaa boochuudhaan gadooru kunnu mana keenyatti Waaqni nu agarre kaa.
warra dhiibaman yoomiinu mana keenyatti waaqni nu argine kaa haqaaf dhugaa mana waaqayyo keessatti yoom bichiliksinu mana keenyatti waaqni nu argine kaa isa bira beekumsi eessaa jirare hin beeku kaa mana keenyatti kaa waaqni wallaalana kaa argaa jirtu beekumsi eessa jira jedhanii lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa qulqullichi Daawit ofumaan harka koo dhiqadhaaree jedha waa'ee qulqullina isaatiiyyuu ilaalchisee of tuffatee jira haga warri qulqullinaan jiraatan abdii kutanitti haga warri dhugoominaan jiraatan abdii kutanitti warri safuu cabsanii beekumsa waaqayyootti baacanii jiru ogummaa isaatti baacanii jiru olaantummaa isaatti baacanii jiru lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa ofumaan harka koo dhiqadhaaree jedhaa irraan deebi'ee dhiifama egaa safuu waaqa akkaataa kana waan jabeef safuutti yoo deebine nagaan ni mirkanaa'a inni lammataa safuu namaati kunis jabee jira walii galteen dhibee jira waliin haasa'uun hin jiru wal ganuun baramee jira bataskaana keessattis baramee jira waajjira mootummaattis baramee jira dhaaba daldalaattis baramee jira iddoo hojii hundattuu baramee jira hariiroo hawaasummaa hunda keessatti wal ganuun baramee jira dabarsanii wallaachuun baramee jira wal balleessuun baramee jira wal balleessuun walirratti shiratatuun baramee jira hin jiru safuun namaa ollaa ofiitiin badaduun hin jiru walini keenya badaduun hin jiru maaloo namni maallaan jedha jechuun hin jiru maaloo gosti maallaan jedha maaloo sabni maallaan jedha maaloo jaarsi biyyaa maallaan jedha maaloo abbaan koo maallaan jedha maaloo harmeen koo maallaan jedha jechuun hin jiru wanni akkana hunduu akkuma ofiidhaan barbaadetti deema hunduu ofiisaatii beekadha hunduu ofiisaatii sirriidha ofii isaa balleessarraa deebisuu hin dandeenye otoo ta'ee silaa Oromoon akkana jedheetu mammaaka dabareedhaan isiniif dubbisaa warri marii qabu jibicha qalatanii warri marii hin qabne raaga qalatanii jedha safuu waan jabeef mariin hin jiru ka safuun waan jabeef walii galteen hin jiru ka safuun waan jabeef wal dhaggeeffachuun hin jiru ka safuun waan jabeef walii haasa'uun hin jiru ka kanaaf warri marii qaban maal godhan jibicha qalatanii jara namaatii waaqayyo yoo isinii galte isiniif haa galtu dubbiini warri marii dhabe garuu maal qalate raaga qalate waan kun safuu dhabuurraa kan ka'e otoo safuun jiraate marii maaf dibaree biyya jaarsi jirutti biyya abboonni jiranitti biyya luboonni jiranitti biyya paappaasiin jirutti biyya beekaan jirutti biyya hayyuun jirutti mariin maaliif ulfaate marii yoo qabaanne jibicha qalannaa maal jechuudha nagaa argannaa jechuudha jibichi keenya bineensan ta'uu jechuudha raadaa'oon taayyuu jechuudha jibichi keenya bu'uura duratti Isaayyaas 63 irratti ibsamee jibichi keenya akka bineensan taane yeroo barbaanne marii qabaachuu barbaachisaa ammas Oromoon akkana jedha ganama ollaa fi biiftutti ba'uu jedha ollaa fi eenyutti ba'u ollaa fi biiftutti ollaa jibbaniin taaree fira jibbaniin taaree ante jibbaniin taaree gosa jibbaniin taaree eenyutti ba'u ollaa fi biiftutti ba'u waan biraa maal qabu har'a ollaan akkamii akkam bulteen mooliin jedha ollaan dhugumatti wal jaalatamoo shira walitti tataa ollaan wal balleessamoo waliif jiraataa ollaan walii dhaabbatamoo walirratti falmaa ollaan meemaa olii gochaa jira ka ollaa gaariitti boleewwan keenya waliin akkamiin akka jiraachuu qabnus aadichi nutti agarsiisa ollaan kafana ofiitii jedha Oromoon ollaan huccuu ofiitii garuu akkasi daaree ollaa keenyaan kafanamaa jirra ollaa keenyaan wal bareechaa jirra of gaafachuun barbaachisaadha nagaan buluun yoo ollaan nagaan bulee mana mooni tokko waan isaan quufanii bulaniif kaan yoo beelee itti dhaga'amu waan isaan hin hidhaminiif kaan yoo hidhame itti dhaga'ama waan isaan hin miidhaminiif kaan yoo miidhame itti dhaga'amu jarana ollaan yoo nagaa bulu isinis nagaa bultu isinitti fakkaatini abiddichi bakkuma hunda jira isinitti fakkaatini nagaa dhugumatti yoo barbaadan safuutti deebi'a dhimmi ollaa keessanii dhimmi maatii keessanii dhimmi gosa keessanii dhimmi saba keessanii isinitti dhaga'amuu qabaa namaatu nagalchee jettanii ofittummaadhanii waa hunda achi darbachuun hin barbaachisu warri badu walii hin badu warri horu warri badu walii hin badadu warri horu walirraa hin goruu jedha warri badu walii hin badadu umtuutti dhaga'amu amma warra umtuutti dhaga'amaa jiru isa tokkorra abiddi yoo boboo isa tokkorratti umtuutti dhaga'amaa jiru amma nuti godhatti inni tokko miidhamu umtuutti dhaga'amu rakkoon mana kiristaanaa afaaniin haa tajaajilamu jedhamee too gaafa gaafiin qabu warra maaliif dubbatanii maal akkanii maaliif faanatee egaa nuti dhaga'amu siniin jiru maal akkanii ofii isaaniitii dhaga'aa jiru ofii isaaniitii waaqeffachaa jiru ofii isaaniitii barachaa jiru
ofiisaaniitti tajaajilamaa jiru kaa laala warri badu waliin badadu akkana ta'aa jira akka mana kiristaanatti akkana ta'an hin bannaa bar akkana ta'an tajaajilli keenya miidhamaa bar tokkummaan keenya hin jeeqamaa bar nagaan hin jiraatu bar jirana waliif haa badannu nutti haa dhaga'amu qaamoleen mana kiristaanaa hundumtuu waliif itti dhaga'amuu qaba sabaan afaaniin otoo addaa waliin qoodin tajaajilicha qofa hubannoo keessa galchuudhaan inni tokko isa kaaniif badaduu qaba tajaajilli afaan oromoo bira akka galma ga'u namni tokko waan afaan oromoo dubbatuuf waan oromoo dubbatuuf kan gaafatu otoo hin ta'in namni kamiyyuu waan mana kiristaanaa keessatti tajaajila akka babal'atu barbaaduuf qaama mana kiristaanaa waan ta'eef qofaadha kan gaafachuu qabu malee ebaluu waan oromoo ta'eef ebaluu waan afaan oromoo dubbateef ebaluun gosti isaa waan oromoo irraa waraabbamuuf miti afuura qulqulluurraa garba Yordaanos irraa waan dhalanneef manni kiristaanaa kan hundaa taatee akka mul'attu hundi keenya iyyuu walii badaduu qabna ta'uu baannaan hin banna warri horummoo walirraan goru walaammatee wal dhungataa jechuudha walii kanaa jirra miti warri horu walirraan goru yeroo hundaa walii yaafataa warri horu waliin balaaleffatu ebaluun akkasiidha ebaluun barakkanadha ebaluun akkas godhe sanaa miti ebaluun waan akkana godhe ebaluun immoo akkanaa miti waliin hin jedhu warri horu warrirratti murteessu ebaluun cubbamaadha jedhee cubbuu isaatiif qubatti hin qabu kanaaf warri horu walirraan goruu jedha kanaaf akkaataa kanaan safuu namaa eeguu qabnaa safuun hirumaa safuu uumamaati safuu uumamaa kanarratti ammas wanni nu hafu jira naannoo keenya eegaa jirra bosonoota keenya eegaa jirra hongeen nu weerarre mukoota keenya eegaa jirra akka mana kiristaanaatti bar gadaamota kawaanota adda addaa yoo deemtan mukoota gurguddoo baroota hedduu lakkoofsisan argitu bar oromoonis bara akka aadaa isaatti muka callisee muruu bar muka jallataa kan hin fayyadne filatee muraa bar gammoojjiin nu weerarre malkaan keenya kan funyaanitti qabatanii deeman hin taane malkaan kabajan qabu bar magaalaa Finfinneetti faa gaafa laaltan malkaan hundi tiraa'a kan balfitti gatamuudha safuu malkaan akkana jedhamu malkaan wayyuudha kaa malkaan wayyuudha dachii keenya eegaa jirra uumama keenya bineensota bosonaa eegaa jirra beeladoota manaa akkamiin kunuunsinaa nuti bar mootii uumamaati mootiin uumamaa immoo uumama jaalalaan bulchuu qaba nagaan bulchuu qaba sirnaan bulchuu qaba waa hunda balleessuu barbadeessuu irratti xiyyeeffachuun qabu safuu sadan kana waan dhabneef nagaa dhabnee jirra waaqayyo gaa foon kan uffate lola namni qaamolee kana sada waliin taasise araarsuudhaaf isinii jedhee jira safuun kuni waan cabeef namni uumama waliin namni nama waliin namni waaqa waliin waan wal loleef foon uffate Qolaasiis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti maal jedhaa fannoo isaatiin ammoo nagaa taasisee dachee yookaan samiirra kan jiraniif ofii isaatiin araarsuuf hayyameera jedha kuni kanan duratti isiniif dubbisedha asittis barbaachisummaa waan qabuufan irra deebi'eetoo isiniif kaase kanaaf waaqni foon uffate jechuun safuu cabee sana bakkatti deebisee jira jechuudha hariiroo cabee sana bakkatti sirna cabee sana bakkatti seera cabee sana bakkatti eenyummaa balfate sana qulqulleessee inumaayyuu bakka durii jiru olitti ol kaasee jira dhumarratti caqasoota lama isiniif kaaseetiin xumura tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti maal jedhaa waaqni nagaa innumti isinaa qulqulleessu jedha na wajjin jirtu waaqni nagaa innumti dhararraa nu haa qulqulleessu waaqni nagaa innumti safuu cabsuurraa nu haa qulqulleessu waaqni nagaa innumti jibbarraa dhaaba sobaatirraa nu haa baraaru Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti hidhata nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu eeguuf jabaadhaan jedha eenyudha tokkummaan hafuura qulqulluu mana kiristaanaati maalidhaan eegamti isheen rasaasaan humnaan sobaan siyaasaan irreedhaan otoo hin ta'in nagaa tokkummaa hafuura qulqulluu mirkaneessee hidhata nagaatiin hidhanni keenya hidhata humnaa ta'uu qabu kan nagaa irratti hundaa'een ta'uu qabaa egaa nagaan kan waaqayyooti kan nu barsiise waaqayyoodhaaf galannaa ta'uu horaa bulaa deemaa